Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota jaalal dhugaa gaafa tokkollee jaalalleewwan gammachuu qaban akkamitti gammachuu argatanii jaalalleewwan gammachuun jiraatan akkamitti gammachuun jiraachuu danda'anii jettanii yaaddanii beektu irra deebii gaarii argattu hanga dhumaatti na wajjin akka turtan kabajaan isin gaafadha. Garuu osoo gara mata duree keenya kaadhaatti hin dabrin namoota chaanalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun dagatina. Yoo ammoo viidiyoon kun isinitti tolee mallattoo like jettuun tuqa akka viidiyoo akkanaa baay'inaan dalagnuuf nu gargaaraa jechuudha. Marree namni yoo wajjin jiraatu jaalal keessatti yoo wajjin jiraatanii bu'aa ba'ii baay'ee jira. Garuu bu'aa ba'ii kan hunda keessa dabranii jaalalleewwan akkamitti wajjin gammaduu danda'anii waggaa dheeraa fi fakkeenya fi namni tokko yoo wal jaalatee yookaan wal fuudhee cidha godhatee erga cidha godhateen booda osoo hin beekin addaan ba'uu danda'a. Garuu jaalalleewwan addaan hin baane ka waggaa dheeraa wajjin jiraatan baay'ee ni jiru jechuudha. Jaalalleewwan kun amala akkamii qabu? Amala akkamiitu isaan wajjin itti fufsiisaa waggaa dheeraa wajjin jiraachisaa barreeffamoota qorannoo fi qo'annoo irratti hundaa'an baay'ee erga sassaabeen booda wantoota keessaa cuunfee jaha ka baay'ee barbaachisoo ta'an osoo hin dheeressin akka isiniif ta'utti isiniif dhiyeessaa. Garuu wantoota kan hunda isaanii dhageeffachuu qabdanii jechuudha. Maal akka ta'e hanga dhimma tokko yoo dhageeffatin ka biraa yoo dhageeffattan taate ka daddabarsitanii dhageeffattan taate viidiyoo kan hubachuu hin dandeettanii jechuudha. Kanaafuu hanga dhumaatti na hordofaa. Amaloota jaalalleewwan gammachuun jiraachuu danda'anii akka warri jaalalaan itti fufu ka godhan keessaa tokkoffaani jaalalleewwan gammachuun jiraatan yeroo walii kennuu, yeroo gammachuu, yeroo jaalalaa, yeroo wajjin dabarsanii jechuudha. Osoo dalagaalleen warra ka qabatu taate osoo waan garaagaraallee ka hojjetan taate garuu jaalalleewwan gammachuu qaban yeroo kamuu yeroo walii hin dhabanii jechuudha. Yeroo waliin qaban kanas akka gaarii wajjin dabarsuu, dhungoo wal dhungatu yeroo kana akka gaariitti jechuudha. Guyyaa ofii kana akka gaariitti jaalalaan itti fayyadamanii walii dabarsuu jechuudha. Inni lammaffaa waliin dubbatu, waliin haasa'uu, communication warra jidduu jiru baay'ee gaarii afaan walii hubatu, walii beekuu jechuudha. Afaan walii kan halkanii fi ka guyyaallee hunda akka gaariitti walii galuu jechuudha. Walii fi dhinqamuu, waliif aarsaa kafaluu fi yaaluu jechuudha. Jaalalleewwan gammachuu qaban yeroo kamuu hin ifatanii bu'aa ba'ii keessatti aarsaa walii kafaluu fi hedduu gammaduu jechuudha. Inni sadaffaani wajjin kolfanii taphatu. Yeroo kamiyyuu walii argamuu, yeroo barbaachisaa ta'etti yeroo rakkinaatti walii argamuu, walii dhimmamuu, sagalee ofii wajjin dhageessisuu, bakka rakkinaatti sagalee isaa dhageettii waliin rakkoo keessa ba'uu fi hojjetu jechuudha. Inni arfaffaani wal dhageeffatuu, kakaleessatiif kaardhaa waliin madaaluu, hin dorgomanii yeroo hunda wal gargaaranii jechuudha. Jaalalleewwan gammachuu qaban ka jiruun isaanii tolteef. Inni shanaffaa jaalala ofii keessatti nama biraa hin galchanii guyyaa kana maaltu ta'ee har'a maaltu ta'ee ka jedhu yeroo hunda ni beekuu jechuudha. Waan jiru isaanii keessatti ta'uu ammoo baay'ee yaadan sarpiraayis wal godhan jechuudha. Yaadan baay'ee tokko akka gaariitti wal dinqisiifatanii wal beekanii jaalalleewwan gammachuu qabanii jechuudha amaloota isaaniitiin. Inni ja'affaanii akka gaariitti walii rifatu, rifannoota waliin qabu, yaada waliin egerii kennaa fi karoora waliin baafatanii qabu. Karoora isaanii kan immoo galmaan gaachuu fi itti fufuu jechuudha. Kuni amaloota jaalalleewwan wajjin gammachuu qabanii ka yeroo kamuu wajjin akka gaariitti jiraatanii jechuudha. Hordoftoota koo maarree isinis kan keessatti of ilaalaa amalli fooyyessuu qabdan kam akka ta'ee fi jaalala keessan immoo gammachuun gara fuulduraatti akka wajjin umrii guutuu jiraattan isin gargaara jedhee waa yaada fi
ammoo viidiyoon kun isinitti tole laayikii gochuun dagatina subscribe godhaa maatii channel jaalal dhugaa timakama viidiyoo kanaan duraa yoon argin viidiyoon lamaan iskiriin irratti isinii ba'u kana keessaa filadhaa laala sponsora keenyaa aadaa jaa'oo baay'ee galatoofannaa hanga viidiyoo biraatiin wal agarrutti nagaan